sagar beramo yo barbaachisaadha ta'e kunu fuulaan ifattidha kan inni ba'ee dubbadhu waraabadha yoo barbaadanii jechuudha. Inni sun maal inni amma fakkeenyaaf jecha inni waa'ee sanyii mootii kana kaasee dheengadda waan torbeen caallee jechuudha. Garuu Ahmadiin jimma ni jibbita jechuun kan jalqabame har'aaf kalee miti. Ahmadiini ati jimman jaallattu kan jechuun jalqabame har'aa kaleeti miti. Asiin dura hoo maal jedhee jennaan eshi dheengadda waan kanaatiif asiin dura immoo maal jedhee jennaan dubbii haqiiqaa jiru sanitti haa himu dhaggeeffadha. Akka hubannoo kiyyatti namni mootummaa amma biyya bulchaa jiru hin deeggarre akka waan Ahmad kan inni waa'ee jecha abdii irratti deebisaa godheetiin hin jedhee dheengadda kanadha. Garuu Ahmadiin jimma ni jibbita kan jechuun eegalee turee jira. Kun ammoo maalinni as gabaabumatti isin hima ilaalcha siyaasaa jiru. Maaliifi warroonni siyaasni hin galiiniif warroonni namni akka kooti waan siyaasaa hin beekne saayinsii siyaasaa quba hin qabne siyaasni kara kam deema kara kam yoo deeme ammallee tuyyuu dubbii sirriidha kara kam yoo deeme immoo dubbii sirrii miti jechuu warri walumaa galatti waa'een siyaasaa hin galiiniif kan akka koo akkamitti hubata namni mootummaa amma biyya bulchaa jiru hin deeggarre sababa inni jimma ta'eetiif akka waan jibbeetitti fudhata kana shuuriidha kan. Sababa sana ilaalcha sanaan Ahmadiin qeeqa kana irraa qabu har'a immoo inni dubbii kana dubbateef dhaqatanii akka namni hundi isaa waliin hiriiree Ahmad biyya arrabse Ahmad mootii xiqqeesse yookaan ammoo Ahmadii warra jimmaa xiqqeesse warra mootii xiqqeesse jedheetitti fudhatan malee dubbiin mincii yookaan jalqabbiin isaa as miti yaa saba as jalatti jecha keenya kana dhaggeeffachaa jirtan waan kana qalbeeffadha. Tokko inni garbira qabdi lammaffaan dubbadhee irraa bu'uu barbaadu kan lammeessoo namni tokko fakkeenyaaf anumarratti fakkeenya fudhadha. An ka'ee gaafa Oromoo isicha jimmaa yoo dhiisa Oromoo guutuutiin ka'ee yoon dhaaddadhe saba tokkorratti waan biraa irratti yoon ka'ee Oromummaa kiyya kanaan dhaaddadhe gaafa dhaaduuf dubbatame gandummaadha. Sabummaa garuu gaafa imannaaf ati warra eenyuuti yookaan ammoo of ibsuuf yoo jedhamee fi dhaaduuf inni jedhamu garaagara isa kanallee akkasitti hubadha. Gaafni dhaaduuf jedhamuu fi gaafni ittiin dhaaddachuuf saba biraa irratti ittiin dhaaddachuuf ganda biraa irratti ittiin dhaaddachuuf jedhamuu fi gaafti of ibsuuf dubbatamu garaagara isa kanallee akkasitti hubadhaan sinin jedha. Asiin booda immoo obboleessa kiyya asumaan kun nan gorsadha. Abbaan barbaade wala haa falatu. Abbaan barbaade mukas walitti haa cabsu. Xiyyiitis walitti haa naqu. Erga intola jennaan dubbannaan hamatti jijjiirame irraa gabaabbadhu. Atis akkuma nama tokkooti. Nama kaaniin adda miti waan ta'eef irraa gabaabbateetiin akkuma niyyuu isin nan dhiisa jedhe dhiisuu ni danda'a jechuudha. Suusii haasaa hin qabu. Akkasiin yaaddan kanas immoo suusii ganda walitti buusuu yookaan ganda tokko jibbuullee waan qabu miti. Kanaafuyyuu ilaalcha sirreessaa jechuu barbaadeen warroonni akka kiyyaa siyaasni hin galiiniif kaleessa erga waggaa 2-3 as mobaayilii fuulaan tuqii kana bitannee osoo tasgabboofne ebaluun yoo waa qeeqe maaliif qeeqe maal ilaale ebaluun ni qeeqe kun yookaan ebaluun hin deeggarre kun maal dhabe maal qaba jedhamee osoo ilaalamee bareedaadha. Siyaasa keessa galuuf jechuu miti waan kana dubbadhe waan siyaasaa dubbachuu barbaade osoo hin ta'in ilaalchi nama keenya kan siyaasa irraa maddeetti dhufee gara gandummaatti goree dhugaa jirtu dubbachuuf hin gadi baase. Ulfaadhaa galatooma warri yeroo lamatti deebee carraa osoo isin dubbatiin dubbadhe gaafadha kanarratti gabaabsee jira. Gandummaadha gaafa sana as ba'ee inni jecha kana jechuun gandummaa fida si galaa jira waan sadii wal sanyii mootii jechuun gandummaadha.
Ati sanyii amma jettee naan gandummaa miti. Gaafa sana gandummaa. Ustaz Mufti Koyame. Barakallahu fiik. Biraari tokko hin jiru isaantu dubbii kiyyan harkaa jijjiire kabajni isaaniitiin gaafadhee jennaan gara biraatti harkaa jijjiire. Dhaggeeffadhu rabbiidha cufadha dhaggeeffadhu ati dhaggeeffadhu ati abdiidha isa jalqabaa ati abdiidha. Ati abdiidha. Abdiidhaan hin jedhamne sanyii mootii jechuun gandummaadha jettan. Okay ilmaan arsii ilmaan si komandoo dhaggeeffadhu ilmaan si komandoo ilmaan si komandoo jechuun gandummaadha amma. Dhaggeeffadhu jalqaba dhaggeeffadhu. Dura dhaggeeffachuu badhu ilmaan si komandoo mataa ummata Oromoodhaa jedhe Sheekaa Roobee wanti kun gandummaati nuti ijoolleen sanyii mootii mataa Oromootii jenneere jettee jedhuu baatte dhaggeeffadhu jette dura na dhaggeeffachuu waan ani si duukaa hin danda'u.